Buat para भैया Again, di banana. benar ke sambanada Benar sana mi naga. aga ke sanaga Naga apa yang lu senjata? apa baru aku nanjar Apa baru? ya Apa baru dem cuma fuli kana? aburu unde mu godaya akana durat demetti kalau jalajur Hai. Beda lah karena naga gula na wakila pada sanggain. ejene bena tilen kana naga Naga naga. Jaljilo ya Jaljilo ya Para भैया. ya buat para भैया Again, di banana. benar ke sambanada Benar sana mi naga. aga ke sanaga Naga apa yang lu senjata? apa baru aku nanjar Apa baru? ya Apa baru dem cuma fuli kana? aburu unde mu godaya akana durat demetti kalau jalajur Hai. Beda lah karena naga gula na wakila pada sanggain. ejene bena tilen kana naga Naga naga. Jaljilo ya Jaljilo ya Gadang gada garaya Gada moji garaya Gada guye garaya Karri garaya Karri garando seya Arri nyenchando seya Nyenchifike ya teya Ka ala balle seya Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Jaljilo ya Jaljilo ya Libeti ya farseya Libe arda jilaya Nurtu torban jilaya Jilo bati doyo ya Jilti bati batu ya Jilti bati nole ya Abrasa godante ya Abrasa gadoma ya Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Iro hora bula devana kanal jemudati mud kaba. dogumbar Mud. Jaljilo ya Jaljilo ya Jilo ratti robe ya Oya toni gate ya Choni kormi gobe ya Hormi goben muda ya Gorom san durdure ya Gorom si imbufre ya Gadi te borere ya Borera na lansi ya Kaso na dambarsi ya Borera na diyo ya Adiyo mbopane ya Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Yo kalu Apogio Jaljilo ya Jaljilo ya Gada garaya Gada moji garaya Warri gara dufeya Okabusu dufeya Alumudu dufeya Hormatanu dufeya Fora the rope. Lagas. Thank you.
ijoolleen keenya sa'aatii kanarraa eegalu qophii bashannansiisoo fi bohaarsotaa itti fufuuf seekondii gara daqiiqaatti jijjiiramne qofaatu hafa. Kanaafuu warri irra deebinee baga nagaa dhuftaan baga wal arginee isiniin jenna haamlee keessan. Warri inni sandaanaa ittiin sabuu fi beelaa Kakali harsan balik ke negara Gardi dan surga kamu warna kan negara Warna itu mana hidup nebadu kala Sedih-sedih yang saya telefon kemudian Wadi salali pinche kami dambiyolo Wari gotara gutun di kategorikan wargi Wari mandip aira wari na kimbi Wari pembaca abati wari wallo kanise Wari urga abunati narala wantam martu Wari jimma pajifa wari baburif matu Wari tumbo bihancote lagan ke sambanam pe Wari bergudure wari lekan akan pe Warri kuduraaf muduraa warri waan qabne waati. Namni kee biriidaa kanneen kee warra argee. Baga nagaa taataan baganduu wal argee. Ayyaanuu nagaa, jaarti nagaa, jaartii nagaa, ilmi nagaa, ilti nagaa, lataati nagaa. Dhiyaati waaqa si kadhannaa gaadaa hoteela guddinaa gumii keenya guddinaa gumii teena nu guddi. Tokkummaa teena nu jabees. Oromummaa teena hunda nu godhu. Ewa kanda wa kajawa wa gurumu wa gurumu beraca tinukan di wan wali tukan wan isi kalpan itu. Adola pada tuka pada jelas pada jadi jelas adu dia pada jadi depan. Ayo semua kita berdoa. Semua kita berdoa. Semua kita berdoa. Ayo ini wa kama Quran sekarang kerbani mengarah tadinya apa di acara wa dulu wa karo apa. Adi nama sini adi sini tapi tahu ada wangaru wala pun itu wanga jam saya wanga terbandija wanga sakit orang-orang wanga terbandija wanga senang kada orang wanga terus senang orang orang segala macam lagi ada semua kalau dia rumangga kalau dia rumangga baru naga bantu naga obat naga insya naga kampung naga itu naga indah naga hutan naga ardan naga ilmu naga rumah naga ini sebenarnya bisa ini kata obata ikan mereka jamu mereka berbuka jimat mereka berbuka mata berbuka mereka hidup kita Bagaimana kita turun meminta bagaimana mereka hidup kita bagaimana kita firman kita baik kita dari kita ini juga dengan kemarin dari kemarin dengan kemarin dengan kemarin bisa kita waras dengan waras kita harus waras apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan akan menjadi hadir, jadi hadir, ada mustahil, ada yang mustahil. Hadir bersama permadu, menaruh bersisa satu kepada waktu dulu berusaha bersisa orang bersama bermadu. Ada keserban mata berkata kita berlalu dengan mereka itu isim bisa akan terwujud anak lebih bersisa semua bagaimana itu tinggal kenapa semua kita jalan cari tujuan merasa yang itu berkata orang baru boleh kita sesuaikan untuk menyampaikan diri kami akan menyambung bola.
ulfaataa ofirraa biraa beekama. Hayyee kanatti immoo qophii deegaatu haasaan isaa karaa miseensa gurmuun taasifama. Menurut saya miseensa gurmuun gaafa yeroo yuunivarsiitii gurmuun bakka bu'e barataa Bilimuu Asaffaa yeroo gurmuun gaafa yeroo yuunivarsiitii gurmuun haasaa isaa taasisan isaan naannoo bara hojjetti. Galatoomaa jirtu baganagaan gara qophii miidhagaa fi hawwataa qophii gumii aadaa fi dagaagina afaan Oromoo mooraa yuunivarsiitii Dambidollootiin qophaa'e irratti nagaan argamtanii isiniin jedha. Ittaansuudhaan akkasittiin yeroo keessan kennitanii qophii gumiin kun qophaa'e irratti fedhii qabaatanii asitti argamu keessan jalqaba maqaa gumii keessaan nyaatiin isinuma galateeffachuun barbaada. Hambiyaan qophaa'annoo jiruun egaan akkuma beekamu gumiin aadaa fi dagaagina afaan Oromoo mooraa yuunivarsiitii Dambidolloo hundeeffamaa yuunivarsiitii Dambidolloo irraa eegalee mooraa yuunivarsiitii Dambidolloo kana keessatti kan jalqabedha. Haa ta'u malee gumiin kun akka eegalameen akka bu'uura isaa kaawwateen muuxannoowwan gargaraatu isa mudachaa ture. Kana jechuun gumiin kun akka guddatee humna guddaan guddanneef waan baay'ee keessa darbee jechuudha. Haa ta'u malee miseensonni gumii kanaas osoo booddeetti hin deemne akka guyyaa har'aa kana argaman kan ta'ee jechuudha. Yeroo maqaan yeroo irraa eegale gumiin kun akkasitti miidhagina akkasii argaman kana akka ta'uudhaaf bu'aalee hedduu keessa darbanii dhaqqabbii guddaa taasisanii gumii kanaaf gumaacha guddaa taasisanii akka isin har'a itti argitan kanaaf nama gumii kana faana qaban jira. Egaan isaanis eenyudha? Namni biyya alaatti fi diinii kolleejjii sanaadha barsiisaa sanyii jedhamu asitti argamu. Akkuma argaa isaanii ajaa'ibudha.